Ameerikaan doonii fe'umsaa Iraan to'achuu hordofee Iraan tarkaanfii haloo akka fudhattu beeksifte. Marii nagaa haaraa irratti immoo hirmaachuuf murtoorraa akka hin geenye Iraan ibsiteeti jirti. Jeneraal Alburaan ajajaa ol'aanaa loltoota finciltoota Suudaan ganan simataniiti jira. Yuuriyeemii Iraan gabbiste dhabamsiisuuf adeemsi rakkisaa fi dheeraa akka gaafatu Tiraamp ibsan. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee simbiraagaa kanan gamaa isinitti himee hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'ina oduu keenyatti sin dabarsa. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii fooyya'insa nageenya Habbeeshinii Itoophiyaa raggaasiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 15ffaa guyyaa har'aa taa'ee labsii nageenya Habbeeshinii Itoophiyaa fooyyessuudhaan wixinee dhiyaatee qoratee raggaaseeti jira. Manni marichaa itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii hariiroo alaa fi dhimmoota nageenya Faatii Maadii wixinee labsichaa ilaalchisee gabaasaa fi yaada murtoo dhiyeessaniiti jiru. Fooyya'insa labsichaa dirrisuun adeemsi hojii fi teekinooloojii irratti yaaddoo rakkoolee nageenyaa jiran hiikuu fi kan gargaaru ta'uu yaadni murtoo ibsameera. Labsiin fooyya'insaa kunis immoo sadarkaa fi ulaagaalee Habbeeshinii siivilii idil addunyaa irratti hundaa'uudhaan nageenya Habbeeshinii fooyya'aa ijaaruun kan dandeessuu fi akka biyyattiitti maqaa gaarii kanaan dura ture itti fufsiisuuf kan gargaaru ta'uu Dr. Faatii Mahadii ibsan. Bu'aa guddaa gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa akka biyyatti galmeessee itti fufsiisuuf hawaasa addunyaa fi tajaajila geejjibaa qilleensaa nageenya isaa eegamee teekinooloojiin deeggaramee amanamaa fi saffisaan ta'e kennuu akka danda'amuu fi labsii seeraa amma waliin wal simatu dirrisuu akka barbaachisus ibsaniiru. Labsii duraanii 432 waggoota 20 olii fooyya'insa malee ture isarratti kan ka'ee fi barri kan fide seerota walxaxaa yeroo ammaa mudate to'achuuf gahaa akka ta'es ibsameera. Miseensonni mana maree gama isaaniitiin immoo barbaachisummaa labsichaa irratti yaada isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u gara fuulduratti galii sassaabuu dabalatee raawwii irratti xiyyeeffannoo kennuu akka qabanis ibsaniiru. Manni marichaa wixinee labsii lakkoofsa 14 fi 12 bara 2013 dhiyaate sagalee mormii 2 fi sagalee hin kaane 2 sagalee caalmaan raggaasisuu isaa odeeffannoo mana maree irraa argame ni mul'isa. Ameerikaan doonii fe'umsaa Iraan to'achuu hordofee Iraan tarkaanfii haloo akka fudhattu beeksifte. Marii nagaa haaraa irratti hirmaachuun murtoo irraa akka hin geenyes ibsaniiti jiru. Ameerikaan naannoo hulaa darbaa galaana Harmuzitti doonii fe'umsaa alaabaa Iraan qabatte to'annoo jala oolchuu ishee hordofee Iraan tarkaanfii haloo akka fudhattu akeekkachiifte. Gochi kun waldhabdee sababa weerara waraana Ameerikaatiin hammachaa dhufe caalatti akka fidus ni taasisa jechuun himameera. Humni galaana Ameerikaa doonii fe'umsaa alaabaa Iraan qabattee kan to'atee guree hojiirra oolchuuf tarkaanfii fudhatee akka ta'e kan ibse yoo ta'u immoo kun immoo tareen irraa deebii jabaa hordofsiisas jedhameera. Abbootiin taayitaa waraana Iraan gochi kun haloodhaan otoo hin deebinee darbuufi jechuun kan akeekkachiise yoo ta'u immoo sarara bishaanichaa kan tarsiimoo ta'e irratti waldhabdee dabalataa ka'uu akka danda'us eeraniiti jiru. Haaluma kanaan immoo carraaqqii dippiloomaasii lammataa eegalamu irratti haalli mirkanoofnee hin jiru jechuunis himameera. Jeedi Vaansii fi mariisistoonni Ameerikaa biroon immoo marii marsaa haaraa gara Paakistaan deemuu jedhamee kan eegamu ta'us immoo Iraan garuu hanga ammatti hirmaannaa ishee hin mirkaneessine. Ministeerri alaabaa Iraan waamicha marii dhiyaate irratti immoo hirmaachuu ishee ilaalchisee murtoon darbee hin jiru kan jedhan yoo ta'u immoo kunis immoo yeroo wal dhabdeen dabalaa jiru kanatti immoo carraaqqii marii itti fufsiisuuf taasifamu shakkii keessa galchuus himameera. Jeneraal Alburaan ajajaa ol'aanaa loltoota finciltoota Suudaan ganan simatan. Pireezidaantii mana maree ce'umsaa Suudaan Leetiraal Jeneraal Abdel Fattah Alburaan ajajaa ol'aanaa humna finciltoota Suudaan gara mootummaatti makaman dilbata ebla 11 bara 2018 naannoo kaaba biyyattiitti simatanii dubbisaniiru. Xiinxaltoonni gocha kana ji'oota dhiyoo keessa qoqqobbiin finciltoota keessatti mudate keessaa isa guddaa akka ta'es ibsaniiru. Mariin Jeneraal Annuur Ahmad Adam maqaa masoo isaanii Alqubaa jedhamuun bal'inaan kan beekamu naannoo Kutum kaaba Darfuur irratti baqachuun magaalaa Dongolaa galeera. Jeneraaltichi gadi lakkisee gara waraana Alburaanitti makamuu isaa waraanni siivilii ebla bara 2025 Suudaan keessatti mudate hordofee jijjiirama guddaa garee kana keessatti mul'ate ta'us immoo danda'a jechuun himan. Akka gabaasa Aljaziiraa fi Al-Arabiyaan Alburaan ajajoota waraana olaanoo
biroo wajjin ta'uudhaan alqubaa fi humni isaa wajjin jiru simannaa ho'aa taasifamuun akkasumas immoo alburaaniin konkolaataa dhuunfaa isaaniitiin jeneraal alqubaaf badhaasa kennuu isaanii gabaafameera. Jeneraal alqubaan miseensa hundeessitoota garee kana keessaa tokko kan ta'een beekamu yoo ta'u waraana gurguddoo akka garee Alfaashir keessatti firoottan hooggantootaa fi garee kana Muhammad Hamdaa Dangoloo fi kan ta'an Godoo Ibn Shukii fi Ali Yaqub wajjin ta'uudhaan shoora olaanaa nama taphate ta'us himameera. Suudaan Tarbiyoon maddoota waraana wabeeffachuun akka gabaasetti jeneraalichi garee kana gallakkisuudhaan kan murteesse wal dhabdee keessoo garee kana keessatti uumame ta'us immoo gabaasetti jira. Jeneraal Alqubaan bulchaa waraanaa kaaba Daarfur ta'ee ni muudamaa jedhamee kan eeggamaa ture yoo ta'u onkololeessaa bara 2018 keessa erga garee Alfaashir harka seentee boodammoo bakki kun ibsuun shakkii kennamuudhaaf isaaf muftii isaa hammeesse. Itti dabaluun gochi loogii fi qoodinsi isaa fi raayyaa isaa irratti raawwatamu mormuudhaan akka gara mootummaatti deebi'uu sababa ta'uu isaa gabaafameera. Dabalataan Alqubaa fi fincilaan kakaasee kan jedhamu himatamaa kan ture akka qabamuuf waraanni Alfaashir irraa itti ergamuudhaan bitootessa 30 bara 2018 naannoo Kutum irraa miliquudhaan balaa san jalaa ooluu akka danda'e maddeen Suudaan Tirbuun ibsaniitu jira. Yuureemii Iraan gabbistee dhabamsiisuuf adeemsi rakkisaa fi dheeraa gaafata jechuun Tiraamp ibsan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yuureemii Iraan gabbistee dhabamsiisuuf yeroo dheeraa kan gaafatuu fi akka fudhatu rakkisaa ta'us ibsaniitti jiru. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii ergaa dabarsaniin duula miidiyaatiin Hamar jedhamu irratti dhaabbileen nukleeraa Iraan waan barbadaa'aniif isa qotanii baasuuf immoo yeroo dheeraa fi adeemsa rakkisaa kan fudhatu ta'us ibsaniitti jiru. Marii jila aangoota Ameerikaa fi Iraan Islaambaandii keessatti walgahii akka mari'atu eegumsa hanga ammatti fedhii dhabuu irraa kan ka'e harkifachuu isaa jiraachuu BBC'n gabaase. Gama biraatiin Paakistaan ambaasaadara Iraan ambaasaadara Riza Amirii fi Makbaadii biyya qaroomina gurguddoo qabdu doorsisanii fi humna marii nagaa taasistu hin jiraatu jechuun isaanii carraaqqii Ameerikaan hariiroo dippiloomaasiif immoo taasiftu kan bishaan naqe ta'uu isaa akka malu xiinxaluu isaanii gabaasan. Tiraamp hanga waliigalteen Iraan waliin taasifnu USA immoo uggura Hormuz hin kaaftu jechuun dooniiwwan Iraan to'achuu itti fufti jechuun ibsaniiru. Iraan ammoo gama isheetiin dirree waraanaa irratti tooftaa haaraa agarsiisuuf qophaa'eera jechuun akeekkachiisuu ishee dhagahameera. Haa ta'u malee Chaayinaa dabalatee biyyoonni hedduun Iraanii fi Ameerikaa marii fi marrabbaan amanuu akka qabanii fi ulaan Hormuzillee cufamuu akka hin qabne yaada dhiyeessanii jiraachuu isaanii maddeen oduu idil addunyaa gabaasanitti jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangamaa waan nu daawwattaniif nu waliin taataniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe, like, share gochuun immoo yaada qabdan komentii irra nu kaa'aa nu jajjabeessaa. Galgala gaarii qabadhaa.